بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كبجمتوتا هرماتوتا رابيا محمد يوكين هردفتوتا رابيا محمد توب أكم درت النجا كيسن النجا قبل الحمد لله. نمتشا درسي أمة أرسيتين بقى ربين أوبسسني كني بقى أوبسك أباتا تاتني أمة جالتما أمة كبجما أمة أوبسي أجايا نمتشا خنا دندتني الرجيسني الرتنا ديمي ganda kan arrabsaa dhaqee namichi kuni bara 2009 irraa isa beekaa namicha kana jechuudha. Namicha ajaa'aa tortoraa kana jechuudha. Dhageeffadhaa. Amantiin teenya nama tuqu garuu nama nabii keenya tuqe nama rasuula rabbii tuqe nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaaf rahmanni isaanirra haa jiraatu. Namni nabii tuqe nama lubbuu keenya tuqe. Nabi Muhammad ummata muslimaatiif lubbuu keessanii miti. Namni nabii keenya rasuula rabbii tuqe nama lubbuu musliman hunda tuqe beekuu qaban. Kanaafi namichi kuni bara 2009 irraa isa beekaa gaafa bara adda bilisummaa Oromoo keessaa Birgeed Jeneraal Kamaal Galchuu jijjiirama jedhee bara 2009 achi bahe sanidha namicha kana ka beeku. Gama baaltokkee kanarratti afaan inni hin banneen jiru. Namoonni hayyootiin liibiin kun dhufnaan bara 2009 asii yaa'anii dubbatan kuni warroota baaltokkeen isaan ilkaan irraa cabsite. Anuu baaltokkee irratti ilkaan baase. Ani Raabiyaa Muhammad tun nama baaltokkee irratti waa'ee siyaasaa haala akkamiitiin baradhee takka jechuudha. Qabsoo Oromollee akkaataa itti oofan baaltokkee irratti baradheani. Haa ta'u garuu namichi kuni ganda adda addaatiin nurratti duulaa ture. Ganda addaa wal qoodaa ture. Har'a immoo deebi'ee nama nabii keenya tuqu ta'e. Arra deebi'ee nama nabii keenya tuqu ta'ee jechuun namichi kuni. Bara 2018 namichi kuni dubra Arsii irratti dubartoota Arsii arrabsaa ture. Irrumatti gattaa'ee jechuudha. Dhiira Arsii arrabsaa dhaqee hifatee dubartii Arsii arrabse. Arra deebi'ee rasuula keenya jaalatamaaf kabajamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaaf rahmanni rabbii irra haa jiraatu. Lubbuun tiyya fidaa nabii keenya haa taatu isa tuqe. Dabalata deebisee ummata Oromoof hangafa tahan ummata Booranaa arrabsee jechuun namichi kun akka jarri sagaagalummaa beekanii akka jarri duudhaa hin beekne tokko. Kana waan jedhuufi namichi nabii keenya tuquun anaayyuu akka amantii kiyya jabeeffadhu akka waan nabiin keenya nuun jedhe jala deemu na godhee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga kaleessa illee muslima ta'e baga muslima irra dhaladhe ammallee rabbiin amantiitii yaraanan jijjiirani. Bara 2009 irraa waa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana waa'ee cunqurfama eenyummaa keenyaa kana amantii keenya of duuba keenyee waan ergamaan keenya nuun jedhe ergamaan rabbii rasuulli keenya jedhe dhiisnee akkuma fedhiin keenya nu godhe akkuma shayxaanii nu godhe ta'uun keenya amantii keenya jibbu yookiin rasuula keenya jibbu yoo isinitti fakkaate baay'ee dogongortanii jirtan. Ummata kiristaanaatiin immoo galatooman jedhaani baay'ee isin galateeffannaa. Waan namichi kun gadi naqe waan namichi kun alba'ee ilaaltanii amantiin tun amantii teenyaa amantiin islaamaa tuqamuu hin qabdu jette. Amantiin tun amantii tuqamuu jechuu keessaniif ulfaadhaan jedha. Ijoolleen warra lixaa kana maal jettan namichi lixaa waa'ee lixaatu hin beeku ofuu hin beeku jireenya ofiituu hin beeku dursa nama osoo ilkaan isaa addaan qabi jedhaniin diimatee shamee arraba isaati irratti midhaan gogeedha namichi kuni ajaafuu bira dabruu hin dandahanii. Amma Raabiyaa Muhammad Tuubi Raabiyaa Muhammad Abdullaahi maal akka taatanii agartani. Siniin dhagaa waan takkan isinii barbaada. Dhumarratti jechuudha. Amantii jaalatamtuuf kabajamtu amantii islaamaa tana qabachuu kiyyaafi hedduu takkaan itti gammadee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amantii bareedduu ta addunyaa irratti nama bareechitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ta akhiratti nama bareechitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربي خيا بديتي يتدرد لقي هند يا ربي خيا
ما نرتب البلتانين بالبلين عمي. يا ربي خيا شيطان نسنا قولي ولا نم نسنا قولي حالا قبر مالينا قولي بيور ما جراتشو نقوتي رفين سكية ملسي سربات دادا وجيلان فيديو متاكي ملسا قامكي ملسا قامكي جتشون أكانو مساتر ليسوته قام حرمكي ملسو وكسوما نقابو هجونا متملت متنو ufadhee gama social media akka amantiin tiyana bulchitutti buluu dhabee hiraara gabrummaatiin as bahee social media irratti amantii tiyee cabsuu kiyyaaf yaa rabbi naa dhiisi ganamaa galgala rabbii khayyatti kan ba'u kan ammaani si galee rabbiin amantii bareedduu amantii islaamaa amantii jaalatamtuu amantii ulfaattuu amantii addunyattis milkooftu amantii akirattis milkooftu amantii yooyni sattaratte mee akkaana moffadhee hajjabadhee taa'u kanatti way bareeduma ajjabaata way bareeduma hijaaba amantii ekketti nama bareechitu amantii yoo ati salaata keessanan salaatte yoo ati waan gaarii dalayde fuula keetirraa mul'atu amantii si bareechitu baraati ani amma amantii islaamaan bareechu amantii islaamattu na bareecha amantiin islaamaa anaaf daa'utiidha keessatti nuuf laala amantii akkanaa miidhagduu qabaadhee amantii akkanaa ulfaattu qabaadhee rakasha of godhuu kiyyaaf yaa rabbii ranaa dabri ulaan rabbii kiyyaa banaadha ulaan toobaa yeroo kamuu banaadha rabbii kiyyatti tooyifadhee toobaa deebi'ee biliis narratti hin bilbilinaa amantii tiyyatti jabeeffadhee ani islaama irra dhaladhe abba torbattu islaama alhamdulillah waa afaanina baasuu hin deemina akka keessan sani waa tuttu hin deemu ani akka otu na guddise haadha hayyutu na guddise waan ajechisiisu hin deemina waa takka isin hima komentii keessan jalatti amantiin ta dhuunfati yeroo baay'een akkas jiraa ture amma dubbiin akkasii miti dhageeffadhu eenyummaan rasuula rabbii tuqxu eenyummaan kiyya oromummaan kiyya nabi muhammad rasuula keenya nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam nagaaf rahman isaan irra haa jiraatu tuqxu ofirraa marse qilee halliyyaa buusee ta'a eenyummaa akkasiisan amantii tiyya rasuula rabbii waan nu ajajeen jala deemaa jechuudha ani raabiyaa muhammad bilteellee dhiisteellee dhiisu si galee خنافي أمانتي تيجي جالتهم تكبجم توني يو أمّن إسلاما إثيوبيان بلسوم سنة يو أمّن إسلاما أورومو إنتاني بيوم أوروميا جرام تتنا كيسا يوم تو إسلاما كيسا بلسو بربادن إنو نرجع سويدن شوخة في بوخا ويتكيس في دويدني كنوان تيفي إنو ما نمانتي تيجي توكتو كله هالليام بوساني لبوت يجعل أمانتي تينجال داني لبوت يجعل إنيوما نيجاكيا سيجالي إنيوما نيجاكيا يو رابط أورمو مارجي تمالي أمارا نرجتو أمانتين تيمو تا الدنيا في تا آخراتي وي أكمي يادا كانوا مسينجا كومنتي كي دبسي وان انتاني سنين جوب بليان تيا أوكي مرنا كي دامسي شمران أورومو كان إسلاما تاني في قبو مايني بيتاني أني رابعة محمد بركم لما سجل الرأي قالي حق إلى الرأي أكم تري بركم لما ديدمي توكل وما كان الرأي تيك توكي كي يرتي سورة متاتين سربو وجين قد ساتوري شو بس أدداني سين قد ساتوري أكسو مسمال أكم أكن تري نبيك تاني سيني كلامي كونوا الحمد لله رب العالمين أمنتي دي جبي فتشوف ربي يتي دي بي توبة جدي توي فدي يا ربي بديت يتن درد بليسي تدره ولا لندلقي سن إرنا دبر جاي ربي خيات دي بي اجرا إسينيس أنا لالتاني أك ربي خيسني ديبتن كالو جرتني بلبلت ربي خيسني بنادا توبان كينيا بنادا يا إجولي أمنتي إسلامك أبدن تيك توك راك سربتن كقامة كيسا ملستن كوجو سينك أبو باتني دبت دلقدن وهرما كي ملسو
huccuu qaama kee mul'isu ka abbaa mana keetiitiin kunuunfachiistu ka abbaa mana keetiitiin qananii itti gootu ka abbaa manni keetii sitti qanana'u ka jaarsee keessarraa gammadu sooshaal miidiyaa irratti as baaftee argisiistu kana sattaradhu. Kunu ani aayyoo fakkaadden dubbadha. Fakkeenya haala kanaan amma yoon akkas haasa'u namni laayik na godhu namni sheer na godhu nama lama sadii ta'uu mala. Gizeen immoo shubbisuu fi waan addaa waan shayxaanaa dubbadhu nama 5,000 faatu laayik na godha. Lakki sirraa hafu obboleettii tiyya. Ani Raabiyaa Muhammad tooybadhee jiraan alhamdulillah durallee amantiin tiyya amantii islaamatii haa ta'u malee amantii dhuunfate jedhee of duuba kaayee eenyummaa kiyya of dura oofutu arra akka nabiin keenya rasuulli rabbii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuqamu anaafsitu godhe yaa obboleettii tiyya islaamaa. Anaafsitu ar'a namicha daariqaayaa afaan ofiin su'aa kanne ilkaan ofiin su'aa kanne kaminaan arraba isaati irratti goggoge kun maqaa isaatiin rasuulli rabbii waamamu anatu dalagisitu dalagee obboleettii islaamaa. Osoo akka rabbiin keenya nuun jedhetti akka ergamaan rabbii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nuun jedhetti kabajaa isaanii qabaannee deemne amantii keenya miti nabii keenya miti amantiin keenya tuqamtu. Nutu eenyu keenya of wallaalchisne faranjii hordofuu eegalle. Kanaaf karatti haa deebinu. Namni nabii keenyatti dhufe nama lubbuu keenyatti dhufe akka boolla keessa si kennu beeki namni nabii tuqe namni rasuula rabbii tuqe nabiin keenya lubbuu keenya